Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatu fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa maamiltoota haaraa lakkooftuu kan qoxaarii yeroo tokkotti kaffaluu hin dandeenyeef yookaan kaffaltii raawwatuu hin dandeenyeef sagantaa haaraa diriirsa jedhee jira. Oduun itti aanu bulchiinsi magaalaa Amboo namoota yakka garee maafiyaa 120 saaxilan jedhee shakke hidhatti guuraa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu Suudaan haleellaa diroonii daangaa Itoophiyaa irratti raawwatteen lubbuu namoota irratti miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Haleellaa diroonii raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamanii hedduun madaa'uu bakkeerraa odeeffannoon bahe ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan loltoota mootummaa waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeessa jedhee jira. Tibba kana hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uudhaan haleellaa raawwataa turuu beeksisu waraanni bilisummaa Oromoo har'as kallattii kaaba shawaatiin funyaan Finfinnee jala hanga kaaba shawaatti lola cimaa loltoota mootummaa waliin yeroo dheeraaf gaggeessu beeksisee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiraniin walqabatee gama mootummaatti maaltu jedhame waan jedhamus qabannee jirra simbiraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo waliin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa lammiilee mallaqa gahaa hin qabnee fi hojmaata haaraa diriirse jedhee jira. Dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa maamiltoota haaraa lakkooftuu yookaan qoxaarii elektirikii barbaadan yeroo tokkotti kaffaltii raawwatuu hin dandeenye hojmaata haaraa diriirsuu beeksisee jira. Hojii raawwachiisan maarkeettingii gurgurtaa fi tajaajila maamiltoota tajaajilichaa obbo Isaayyaas Dandir ibsa kennaniin kutaalee hawaasaa dandeettii mallaqaa murtaa'aa qaban kaffaltii isaanii yeroo waggaa lamaa keessatti kaffalanii akka xumuran sirna isaan dandeessisu hojii irra oolchuuf qophii xumure jedhee jira. Hojmaanni haaraan diriire kunis maamiltoota haaraa lakkooftuu yookaan qoxaarii idilee yookaan siingil fees barbaadan qofaaf akka ta'es ibsee jira. Tajaajilichi akka jedhetti qorannoo gaggeesse jedheen magaalota keessatti lammiileen dandeettii mallaqaa dhabuun lakkooftuu yookaan qoxaarii argachuu hin dandeenye jiraachuu isaanii mirkaneessa jedhee jira. Kana tilmaama keessa galchuun lammiilee yeroo tokkotti kaffaluu hin dandeenyeef hanga ji'a jahaatti kaffaltii tajaajilichaa dhala tokko malee akka argatanii fi hojmaanni kun qophaa'uu beeksisee jira. Sirni haaraan kun waggaa lamaaf kan diriire yoo ta'u tokkoffaa nama kaffaltii baatii jaha keessatti xumuruu fi dhala hin qabu. Baatii jaha hanga 12 immoo dhala dhibbeentaa 3 qaba. Baatii 12 hanga baatii 18 keessatti nama kaffaluuf immoo dhibbeentaa 6 dhala qaba. Nama baatii 18 hanga 24 keessatti xumuruuf immoo dhibbeentaa 9 dhala qaba. Baajata bara darbee keessa lakkooftuu haaraa walakkaa miliyoonaa ol maamiltootaaf galchuu akka danda'ame ibsuudhaan waggaa kanatti immoo lakkooftuu haaraa 800 ol galchuudhaaf karoorfanne jedhee jira. Oduun itti aanu bulchiinsi magaalaa Amboo namoota yakka maafiyaa garee 120 saaxilan jedhee shakku hidhaa jiraachuu dhagahamee jira. Namoonni mana hidhatti guuraman hedduu yoo ta'an jiraata magaalaa Amboo kan ta'e Daraaraa Diinqaa warra hidhame keessaa tokko jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti nama kana manuma isaatii dhaqanii qabanii mana hidhaa geessan jechuudhaan himanii jiru. Nama kana osoo hin qabin dura guyyoota dura namni tika mootummaati jedhamu tokko Daraaraa Diinqaa namoota mootummaa morma waliin hojjeta jechuudhaan fuula feesbuuka isaa irratti maxxansee ture jechuudhaan himanii jiru. Daraaraa maleellee namoonni yakka maafiyaa garee 120 saaxilan jedhamanii shakkaman hedduun bulchiinsa magaalaa Ambootti adamfamanii hidhatti guuramaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Gocha kana hordofee namoonni komii mootummaa irratti dhiyeessanii jiru. Mootummaan qaamolee mootummaa garee maafiyaa ijaarratuun uummata gidirsan irratti tarkaanfii fudhata jedhamee osoo eeggamaa jiru yakka garee maafiyaa saaxilan jedhamanii shakkaman hidhatti guuruun yakka maafiyaa sana duuba jiraachuu waan nama agarsiisu. Bulchiinsa magaalaa malee qaamolee mootummaa gara olii jiranis qooda keessaa kan qaban akka ta'e waan mirkaneessu jedhanii jiru. Akkasumas gocha saalfachiisatu
garee maafayaatiin uummata irratti raawwatamaa ture kan jedhan jiraattonni mootummaan yakki sun saaxilamutti dallanuu agarsiiftuuwwan hedduun jiraachuu himanii jiru. Namoonni tibba gochaan garee maafayaa sanii saaxilame miidhaa irra ga'an himatan nageenya isaaniitiif sodaatanii magaalattii gadi dhiisanii baqatan jedhamee jira. Nama ajaa'ibu garuu yeroo yakki garee maafayaa 120 hojjetaa turan saaxilame sanitti mootummaan garee qorannoo ijaaree jechuudhaan obbo Awwaluu Abdii Daanaa Pirezidaantii naannoo Oromiyaa gara Amboo ergee ture. Obbo Awwaluu Abdii qindeessaa garee qorannoo kana taasisuudhaan gara Ambootti erguun namoota garaagaraa irraa yaada kaasee ture. Namoonni garaagaraa yeroo sanitti yaada kennaniin obbo Awwaluu Abdii innummaanuu qindeessaa garee maafayaa 120ti. Garee kana badii isaa qoratee baasuudhaaf yaadameeti immoo yakka garee maafayaan 120 kun hojjetaa turan dhoksuu yookaan awwaaluuf jechuudhaan hedduu yaada kennanii turan. Dubbilleen akkasuma taatee jirti. Akkuma shakkame gareen qorannoo mootummaan qorannoodhaaf garas erge kunis akka raawwatamaa ture dhiisee uummata doorsisuutti seene jechuudhaan jiraattonni himanii jiru. Gareen kun waltajjii qophaa'e irratti diinni hooggansa qaqqaalii hojii qabatamaa hojjetuun addunyatti agarsiisanii fi hooggansi paartii badhaadhinaa miidiyaa hawaasaatiin himamu jechuudhaan haasaa taasisan. Haasofni obbo Awwaluu Abdii kun kan akeeku magaalaa Ambootti yakka raawwatame miidiyaa hawaasaatiin maaliif saaxilame kan jedhu kan of keessaa qabudha jechuudhaan jiraattonni yaada itti kennanii jiru. Yaadni kunis kan dhufe jiraattota walgahii irratti hirmaatanii fi yakkoota garee maafayaa 120 jedhamuun raawwatamaa turan uummanni akka saaxilu yaada kennaa jechuudhaan waltajjii irratti affeeran. Uummannis adeemsa isaanii hubatuudhaan eenyutti himanna eenyuun eenyurratti saaxila jechuudhaan cal'isa filate jedhamee jira. Gareen kunis gara dallansuutti ce'ee jechuudhaan jiraattonni yookaan hirmaattonni waltajjii himanii jiru. Boodarra garuu manguddoonni tokko tokko yaada kennaniin gareen qorannoo yakka garee maafayaa 120 jedhu kana qoratuuf ergame kunis furmaata rakkoo isaanii kaa'uu akka hin dandeenye itti himuudhaan garee maafayaa jiruu uummata Amboo itti hadheesse yakka nurratti raawwatamaa ture bakka itti himannullee nu dhoorguudhaan nu dhabsiisuudhaan nu uummata Amboo jireenya nutti hadheessitanii maal dubbanna jechuudhaan yeroo itti himanitti gareen kun dallansuudhaan wantoota isaanirraa hin eeggamnee fi uummannis waan takkallee fiduu akka hin dandeenye namoota yakka raawwatan kanas kanaan booda miidiyaa hawaasaatiin akka hin saaxille akeekkachiisuun adda bahan jedhamee jira. Akeekkachiisaa fi doorsiin yeroo sanitti hawaasaaf kenname hojiitti hiikkatuun namoota hidhatti guuraa jiraachuun mootummaan olumarraa hanga gadiitti garee maafayaa 120 jedhamu kana duuba jiraachuu waan agarsiisu jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu Suudaan haleellaa diroonii raawwatteen daangaa Itoophiyaa irratti lubbuu lammiilee hedduu kan galaafattee fi lammiilee hedduu kan madeessite ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsitee seenuun haleellaa diroonii raawwataa turuun irra deddeebiidhaan mul'atee jira. Suudaan kana duras yeroo garaagaraatti daangaa Itoophiyaa dabritee haleellaa raawwataa turteen lubbuu namoota hedduu galaafataa turuun yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture. Haaluma kanaan ammas haleellaan kun itti fufuudhaan Suudaan ammas iddoo Kumuruk jedhamutti haleellaa diroonii raawwatuun namoota hedduu ajjeeftee namoota hedduu madeessuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as loltoota mootummaa waliin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola cimaa gaggeessuu beeksisee jira. Funyaan Finfinnee jala hanga kaaba Shawaatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Lolli kun yeroo dheeraaf gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u lola gaggeessaa ture irrattis loltoota mootummaa hedduu booji'ee meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatee loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise jedhee jira. Kaaba Shawaa hidhabuu abootetti lola har'a barraaqan loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Miidhaa guddaa kan qaamatee fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota mootummaa hedduus booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u daandiin guddichi Finfinnee fi naannoo Amaaraa wal qunnamsiisu guutumaan guutuutti to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Haaluma wal fakkaatuun funyaan Finfinnee jala sulultatti tibbana irra deddeebuudhaan fufteedhaan haleellaa raawwataa jiruun injifannoo argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guyyaa kaleessa injifannoo inni naannoo magaalaa Darbatti argate yookaan galmeesse isiniin gennee turre. Har'as achuma sulultatti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti injifannoo argadhe jedhee jira. Walumaa galatti guutuu oduu injifannoo isaa akkuma nu ga'een kan isiniin gennu ta'a. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo lola gaggeessaa jiru irratti loltoota mootummaa hedduu booji'uu itti fufee jira. Erga booji'ee boodas hedduu gara maatii isaaniitti qajeelchaa jira. Mee viidiyoo itti aantu tana waliin haa laallu. Booji'amtoonni maal jedhu? Saamunoo Garsaan jedhama. Galee walakkaati. Mana waraanaa kan seenee kulaa qosakeeti. Kulaa qosakeeti seenee isa boodachiin seenee dhufee raawwadee deeman tokko illee meetaal qixxeen galee. Meetaal qixxeen ture meetaal qixxeen. Saamunoo Ligeetaa Mangistuu jedhama. Iddoon dhaloonni koo godina Arsii Bahaa. Aanaan Dirree Tasaadha. Kanaan leenjii Collaay Marsaa lafa qoffaa. Leenjiitu akkuma leenjii eebbifamee bahe qaxqaxxootti nu fidanii. Xollaa galee torbee tokko qaxqaxxoo turre. Qaxqaxxoo irraa immoo salaaleetti nu fayyadanii ji'a sadii salaalee turre. Colbee Coramu ይባላሉ። ያው ማስታወቂያ እንደገባሁ ያው ከበፊት ትውልድ አዲስ አበባ ወላይታን አዲስ አበባ መጥተው ከአርሳሎ ስራ መልስ ድንጀራማ ቱሪዝም አና ለሙሰክራን ነው በረሆ ለማክ ፍረሽን ጀጃ ከሰለ እንጂ ነገር ቸኒ ለቀን ጻሪ አልታፈረ ይባላሉ። ያው የተወለድኩት ጎንደር ነው ያደኩት አዲስ አበባ ነው እና ለስራ ቦታ ሄጄ ነው አዲስ አበባ ነው ስራ የምሰራው እና ከዛ ምን ሻያዘኝ ጠረነፈነን መቃንኮ አስሮ ታሪኩን ጀደማ መክጨሎ ተቆ ጉደኔ ልባቦር መጥቶቹ አከኔት ወራና ገሌ ጃለዴት ምት ግዲ ዳኑ ቀበኒቲ akkuma haasaa isaanii irraa dhageettanitti booji'amtoonni kun hedduun isaanii dirqamaan gara dirree lolaa kanatti kan dhufanidha. Dirqamaan gara dirree leenjitti geeffamanii dirqamaan kan bobbaafamanidha. Isaan kunneen immoo warroota carroomedha. Kan carraa kana hin argatin hedduu ta'uu isaanis hedduun isaanii kan addunyaa kanarraa godaanadha. Gara oduu biyya alaatitti yeroo dabrinu haalli nageenya baha giddu galeessaa ammas gara rakkoo hamatti deemaa jiraachuun gabaafamaa jira. Haala lola marsaa lammaffaatii fi affeeruu danda'u irra jiraachuu gabaafamaa jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraaniin harka kennadhu yoo kaddidu taate waan sitti dhufu ni argita jechuudhaan akeekkachiisaa jira. Iraan illeen akeekkachiisa Doonaald Tiraamp kanaaf deebii kennitee jirti. Deebii kenniteen Iraaniin harka kennattu hin jirtu waan qabatte qabadhu koottu achumatti si eegna jechuudhaan akeekkachiifte. Gama biraatiin ulaan Hormuz akkuma cufametti jira. Gatiin boba'aa akka addunyaatti immoo dabalaa jira. Gatiin boba'aa baarmeelli tokko har'a $116 dhaqqabee jira. Kun immoo dinagdee addunyaa akkaan jeeqaa jira. Addunyaanis formaata itti dhabdee jirti. Ta'ee osoo jiru Ameerikaan gama biraatiin immoo haleellaa Iraan irratti raawwachuuf marsaa birootti fi qophii guddaa taasisaa jirti jedhamee jira. Walumaa galatti haalli nageenya baha giddu galeessaa addunyaa yaachisee jira. Rakkoo hamaa addunyaatti dhaqqabsiisee jira. Dinagdee addunyaa jeeqee jira. Rakkoo amma jiru kanarratti lolli marsaa lammaffaa ni ka'oo akka ta'u taate immoo rakkoo akkaan hammaataa uumuu danda'a jechuudhaan tilmaamni itti kennamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Barisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu turaa.